kabajamtoota daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Iida ayyaaneffataa jirra. Bunas qopheeffannee jirra. Hammuma humna keenyaa jechuudha. Indaganne aadaa keenyas waan ta'eef nus waliin gammadaa jirra. Isinis akka ayyaaneffataa nu waliin jirtan abdii qabna. Mee Amina akkuma beekamu biyyi kun qaala'insa adda addaa irraa waa'ee haasaa turre. Mee baroota dhuftee kaaftee iidii ayyaaneffataa turteef kan bara kanaa maal fakkaata waa'ee qaala'insaa gabaadhaan wal qabatee? Bari kun baay'ee jabaata bari kun hin dubbatamanni bara kana. Uffannaa tokko bitachuu inni birrii 1,000 nu gaafata. Lama wuunni 2,000. Darbeewwan birrii 200 isin binnaa 150 isin binnaa. Bara kana baay'ee jabaata. Baay'ee jabaata bara kana. Taayisa bara kana awwala gaafa biyya kana dhuftee mee waggaa meeqa dhufte? Wallahi awwala biyya kana dhufee waggaa 8 wayii gaheera. Gaafa sana sukkaara kiiloo tokko meeqaan bitta? Foon kiiloo tokko meeqaan bitta? Harroo? Wallahi inni sana kiiloo tokko birrii 20 isin binnaa. Sukkaara? Foon? Birrii 20? Kan lafee hin qabne jechuudha. Kan lafee hin qabne 20 hin binnu. Kan lafee qabu immoo isaa gadi. Isaa gadi yaa'e. Sukkaara immoo birrii 3 isin bitama, birrii 5 isin bitama. Oromo sukkaara kiiloon birrii 35. Baay'ee wal jijjiira. Kanaafuu iidiin baroota darbaniitiif kan bara kanaa? Kan bara kanaa kun darbee baay'ee wal jijjiira. Baay'ee wal caala. Mee maatii keetii bilbiltee beektaa jirti? Wallahi maatii kooti baga geessanii hin jennee nammallee. Intorkiin hojjetu. Laakkanumaan egaa katamaatti nan dawaa nagummaa jira nan dhagaa baadiyyaa immoo intorkiin galuu dide. Maashaa Allah baarakallah fiik. Bultu. Mee maal sitti fakkaata biyya kana yeroo jalqaba dhuftee ayyaaneffattee fi hammuma dhuftetti waggaa 2 adda addummaan jira? Adda addummaan jiru akka waggaa kanaatiif akka lanaa wal caala laageen. Maaliif wal caala? Waggaa kana uffata tokko yoo bitannas birrii 250 nu bita. Alnammoo kuma uffata tokko yoo bitan kuma walitti nutti kuma waliin bitata har'a. Kanaaf adda addummaan jira wal caala. Adda addummaa qaba jechuudha. Adda addummaa qaba. Mee akka aadaatti biyya keenyatti akkamitti ayyaaneffataa turtan gaafa iidii fa'aa ijoollummaa keessan mee akkamitti ayyaaneffatamaatiin? Yeroo sammaa yeroo biyya jirru baay'inaan illee jallaabiyaan uffannu beektaan yeroo sana gajoolleedha. Baay'inaan jallaabiyaan isin jiru. Wayyaa haaraa fa'aa bitachuu jira. Wayyaa haaraa uffatta. Wayyaa tokko addanaan bakka biyya kanatti alii allee. Ali Allah? Ali Allah waa'ee surree isa bitatta. Isuma gadi diratti hidhattee isa gaddee deebita. Garuu hunda dura biyya keenya keessatti maaltu jira? Iidiin borii jedhame har'a sa'ii qalame gircaan hiramu. Gircaan hiramu. Gircaan kun nama baay'eedhaan miti nama 8 kan qalamu jira. Nama 16 kan qalamu jira. Bakka 16 kaa'u foon kan. Maqaa irratti barreeffamee waan jiruuf abaluu jedhama. Abaluu darbee dhima isaa fudhataa jechuudha. Darbeen isaa fudhatee gala. Yoo dhuguma kiilootti kan irra inni yoo ta'e kiiloo 80 olii yoo ta'u kan namni tokko fudhatu. Kan namni tokko fudhatu. Meeqaan fudhata? Akka kiilootti. Ijoollummaa keessan keessa mee waa yaadatta waa foon? Bawu ijoollummaa keenya keessa dhiisii addanumatti waan ani qaqqabeen sitti himaa. Ani bara kana bara 1980 keessa biyya kanan ture jechuudha. 78 biyya kanan ture. Fooni sabaa guruushiidhaan bitaa ture. Sabaa talaata onus birshii 3 walakkaadhaan biteedhaan. Farankaa jechuudha yookiin saantim. Alfii tokkoon guutu. Jineen guutu. Birrii tokkoon guutu. Ani mataan koo hojjedheera nama wajjin hojjedheera hojii girshii 7 hojjechaa ture birrii naan guunne. Biyya kanatti? Biyya kanatti girshii 7 hojjechaa ture ji'a girshii 7. Yeroo sanatti alhamdulillah rabbil alamin foon kana namni baay'inaan bitu yoo jiru hoolaa fidanii qalatu namni biyya kanatti. Hoolaa tokko meeqaan bittu? Hoolaan tokko birrii 35 namni bitu jira. Amma naannoo Yaabasfaa naannoo Kurmufaa kana fudhattee hoolaan birrii 3 naannoo Madanii kana yoo fudhattee ilaalte birrii 5 birrii 6 hoolaa magaarii bitattee dhufta. Gaarii dheettee ilaaltu duboo isaa qabdee ilaaltu birrii 12-15 bitattee dhufta. Maal godhu gababbaan manaa qabu babbaa qalata kana foon bitu hin jiru. Innamma amma mi'aan balaa buuse kun 2004 asitti malee 2004 achitti. Wallahi anumti amma ijoollee koo kana gaafa nani tahaaree birrii 60 hin biteef korbeessa hoolaa manallee ol hin seenu. Har'a meeqa? Korbeessi gaafa sana birrii 60. Korbeessi gaafa sana birrii 60 har'a birrii 1000
miliyoonii tokkoo fi dhibba lama. Kuma Amma miliyoonii tokko addanaa. Miliyoonii tokko dhibba lama har. caalu rees. Isaanuun argattu. Isaanuun argattu. As kuma kudhanii jechuudha miliyoona kudhan ta'u. Isin qaban eekam. Kuma kudhan. Miliyoona kudhan illee jedhi malee miliyoona tokko. Amma kuma kudhan asii amma kuma kudhanii fi dhibba lamaan hin argattu. Hoolaan tokko. Hoolaa sana hoolaa gaafa sana. Mee waan ijoollummaa keenya keessatti biyya keenya keessatti yaadattan gaafa idii gammachuu akkamitti ibsataa turtan maatii keessatti gaafa uummanni wayyaa gaafa bitatan gammachuu hin jira. Wayyaa ani gaanuma amma kan nuti itti gammannu wayyaa ma fedhe aadaa sanas egaa warri keenya baay'inaan dhimma uffannaa kana qabanii warra gurguddaa uffannaa gurguddaa uffatu nu warri ijoollee garuu shema jedhee namni nuti tan nurra buusu baay'ee gammanna isoo manatti hin gallu kaanu bakkee ollee isa ganama uffannee kana biyyoo kanatti rarreetaa ollee galgalee gammachuu foonnis nyaatama nyaatama foon dhumatu nyaateedha foonni qofa qofaatti toshamee bishaatee dhufa akkuma itti fuutee cuffatta malee ittoo maal ittoo diimaa maalii kana yeroo masaan qabnu nuti maal goon achi dannee foonuma nyaanna achi dannee foonuma nyaanna foon nyaatu hin jiru guyyaa magaafa sana nyaatta malee guyyaa lammataa deebitee nyaattu foon maaliif sin jibbisiisa deewoo si ajeessaa si jibbisiisa gaafa itti foon qoftee nyaatu biddeen nyaatan kaa ijoolleen foon nyaatu gaafa foon nyaattee qoftu yoo hin daaqamne ta'e deewoo si ajeessa bunallee dhugaasaa deewoo si ajeessaa jechuudha foonni gadi Jaafar mee yeroo ijoollummaa biyyatti akkamitti dabarsaa turte aadaa qaba uummanni keenya safuu qaba duudhaa qaba gaafa idii ziyaaruu fa'aa qaba obboleettiin dhattee abbaa ziyaaruun jira atillee obboleettii kee ziyaaruun awwasiilleen kee mee akkam yeroo ijoollummaa akkamitti dabarsaa turte Wallahi yeroo ijoollummaa biyya keenya aadaan fi haalleen keessa dabarsine bareedaa ture haa ta'u nu gaafa idiin borii hin jiru birii tokko walitti buufanne chaatiillee bitannee halkan sana halkan idii otoo qaamnu hanga lafa barii gaafa lafti bari'u laga buunee dhiqannee idiif qophoofna. Gammachuu akkasii qabna garuu erga biyyarraa bahee waan akkasii argee hin beeku. Mee isaanitti deebina. Gaafa idii nyaata akkamii fa'aa qophaa'aa ture? Marqaa. Egaa yeroo namni sagadee deebi'u marqaa qophaa'a. Akka aadaa keenyatti talbaa waan adda addaa qophaa'a dhadhaadhaan. Ittoo ittoo masaa akkuma biyya kana zabaadii jedhu gaasa ittoo masaa taasifannee asumattis kophaatti qopheeffannee marqaatu iyyuu nyaatama idiin booddee. Biyya keenyatti aadaan idii kana jechuudha. Asumatti iyyuu akkasumatti qopheeffannaan. Akkasumatti qopheeffannee idii gaafa sana dabarsinaa ijoolleen itti dhufee namni itti dhufee ganama sana eebba dhufu hundinuu nyaatee deemaa jechuudha gaafas. Maashaallah. Sana booddee gaayoo sila akka kaleessaa yoo qopheeffannee waan qabnu hundaaqosaa ta'uu foonis haa ta'u qopheeffanneerra yeroo immoo sa'aatiin misaan ga'ee sarratti dhiyeeffannaa. Wallaanni maal affeelama gaafa sana jalqaba irratti? Egaa wallaanni buna danfaa ture. Namni si eebbisuu dhufe nyaata nyaatamaa buna danfaa. Marqaa nyaata daabboo ganama kan ganama marqaa nyaata. Dachum sana booddee immoo gara zuuriitti innaa dhiyaachuu deemu bunni danfaa misaan dhiyaata misaan nyaatamee ka'ee bunni dhiyaata daabboon muramaa fandishaan kunniin dhiyaata kalaas egaa kanumaan ayyaaneffataa namni waan wal laslaasaa bitatee yookaan immoo akka qariboo yoo mana keessaa immoo garbuurraa hojjetate akka aadaa islaamaatti akkasitti dabarsinaa jechuudha. Maashaallah. Amina. Ijoollummaa kee akkamitti ayyaaneffattame biyyatti akkamitti dhaga'ama maal fa'aatti dhaga'ama yeroo idii asiitiif ijoollummaa kee yaadatta? Akkamitti ayyaaneffataa turte yeroo biyyaa? Yeroo biyyaa wallaahi erga barree taraa buna danfifannee wal waamnaa amma guyyaa 3-4 walitti bira deemnee buna dhugnaa guyyaa 3-4 booda karaa deemaa amma morga biyyaa haa dhufne immoo kunis hin jiru hiriyaa inni wal barbaaduunis biyya kanatti baay'inaan hin jiru. Gaafa idii maatiin kee uffata bituun jira maal fa'aatti dhaga'ama gaafa sana gammachuun ijoollummaatti gaafa idii fa'aatti dhaga'ama maal fa'a jira? Maal fa'a gammadde gaafa idiin dhufu biyya keenyatti akka ijoolleetti ijoollee maal gammaddime? Amma caalaa uffatuma jirnu bitan sana uffannee wal agarsiisuu gammannan. Gaafa idii waan bitatuuf deemanii wal ilaalchisuu. Deemanii wal agarsiisuu jira amma idiin keenyaan deemnee wal agarsiisuutti cinqama. Aywa gaafa idiin gahee yoom wayyaa haaraa kana uffadha. Kanaafuu idiin ijoollee biratti illee hamma ijoollee hamma guddaa illee gammachuudha jechuudha. Baay'ee gammachuudha baay'ee. Maashaallah. Bultu. Gammachuun kee gaafa idii maatii keessatti ijoollummaadhaan akkamitti ayyaaneffata ijoollee wajjin deemanii qarshii gurrachuun jira dhaqanii mana naqanii nama ziyyaaruun jira maatiin tokko kan arjummaa qabanii baga geessa yeroo jedhanii birrii faa namaa kennu ijoollummaa keetiin akkamitti taphattee ayyaaneffachaa turte? Ijoollummaa keenya wallaahi suma maatiin keenya uffata nuu bitanii farangaa nuu kennanii jedhan gammannaa deemnee walitti argisiisuu
buna kanas immoo deemne taraa amma bultii 3-4 ol jira deemne dhumna. Kanuma gammanna gaa ayyaana waggaa. Asitti immoo namni hiriyaas hin jiru. Namni wal barbaannu hin jiru. Kana nutti dhaga'ama malee waa tokko biraa miti. Masha Allah, barakallahu fiik insha Allah. Mee mudannoon gaafa idii si mudate jira? Idii kana wal qabatee Ramadaana keessa? Baay'ee na mudateera naan. Waggaa malamaan darbe kana ta'ee sadii ta'e hin beeku. Oolaan harkaa ba'e kan jedhu. Ijoollee koo kaasee dhiqadhaa jedhee ijoollee koo kaasee dhiqatanii egaa masgida deemanii. Masgida tun deemeen gaafa ilaalu bishaan hin jiru. Bishaantu cite? Bishaan cite. Silaa bu'aan bu'aadha? Bu'aan bu'aadha bishaan hin jiru. Arme Maammadii waamee akka bishaan hin jiru. Arme Maammadii isaan kan? Maal ittiin goonaan jedheen. Maal goonaa bishaan hin jiru jedhe maaliif waraabneen waraabnee dhumeera fakkaataa jedhee ani barmeela yoon ilaalle akka bishaan keessa jiru. Achii dhagee fudhadhee gaafa inni gadhee bahu bakka sagadaa gaafa dhanna namni masgida keessa hin jiru bokkaan roobee jira. Eessa dhagaan sila masgida godanuun jedhan karaa dhannee dhabnee deefnee. Sagadanii ammoo masgidatti gadi bu'aa naan gaafa masgida dhannu masgida keessa namni hin jiru jedhan eessa dhagaan. Garasi sinjiran garasi sinjiran ennaan reefu farshaa fudhannee ol baanee dhannee farrajnee nama eenne kophaa keenya. Wallahi awwal marraa nama 18 nama meeqaan sagan warra isaa lafa itti gadee wallaalle wallaahi har'arraa naan galle amma dubbiin kun. Ni kun mul'annoo guddaa si ta'e. Wallahi laaziim kan yaade ganamaan naqee bakka qabadhee sagaduu barbaadeeti an. Gaafa dhannu nama 4 qofa. Achiin namni godina min jiru namni yaa'anii bakka wallaalanii deebi'an iddasii booda warri eessa dhaqanii daffaariidhaan farshaa fidanii dhufan sichi farrajnee moo sa'aatiin sa'aatii 7 walakkaatti sagadii kan jedhamu. 7 walakkaan sa'a tokko walakkaa akka biyya keenya. Ka 7 walakkaa nama jedhu kun 7 walakkaa addanaa. Makiinaan kan dhufte 8:20 irratti dhufte. Sa'aatii 2:20 irra jechuudha akka Itoophiyaatti. Attam goonaa inneen kalaas akka goone hin buufnannee wararkatti qabnee isuma kana afnee teenye wallahi saffii lama tuqaan sagannee galle. Kun isinitti biratti ajaa'iba ta'e. Kun waan mudannoo ajaa'ibaati kun jechuudha. Dhugaadha kun ajaa'iba. Maaliif iidiin biyya keenyatti iidiin kun waan isin ajaa'ibu. Iidiin Itoophiyaatti salaatamu. Makkatal mukarramaa booda ijtimaa yookiin uummanni walitti qabatee salaatu baay'inaan magaalaa kee guddatti Oromiyaa Finfinneetti akkan salaatama jechuudha. Mee Jaafar mudannoon si mudate jira iidii irratti? Biyyatti asittis ta'e biyyattis ta'e mee mudannoo gaafa iidii irraanfadhu jettee yaaddu? Mudannoo ani yeroo jalqabaati biyya kanatti namoota waliin wal quunnamuu hin dandeenye biyya kanatti akkuma beekamu namoonni biyyatti biyya tokko dhufuyyuu malee wal qooda. Aadaa adda addaa fi amala adda addaa qaba. Amala adda addaa fi aadaa isaa qaba. Maaltu fide wal qoodaa kana biyyaa finne moo asumatti? Wallaahi inni kun egaa inni kun yoo dubbanne fagootti nu geessa seenaa dheeraa yeroo biraa walitti deemna. Isa kana keessatti wal qoodaa jira inni tokko afaaniin wal qoodaa inni lammataa immoo biyyaa uummanni keenya guutummaatti beekumsi dhabuunis jira isa kana keessatti yoo gadi fudhanne yeroo jalqabaaf dhufee anaa biyya kana seenee guyyaa 10ffaatti soomiin natti dhufe. Qabuu moo hiiku? Qabuun. An bakkuma hin jiraadhu yoo hin qabu soomiin natti dhufeera. Bakka bultii deemee muka jala bula. Nama hin beektu? Nama hin beeku. Wanta akkas hin beeku. Waan nyaadhu lafirraa hin qabu. Asumaan namatti dubbadhee namni fuudhee gara jiniinaa sirnaarii kanatti na geesse. Jiniinaa jechuun bakka waan adda addaa qotanii qonna. Bakka muuzaa oomishan. Achi dhaqeen birii 150 ji'aan galee. 150 asii? 150 asii. Inni iyyuu jiisuun akka yeroo ammaa min hin fagaata. Anaati seenee guyyaa lama soomiin dhufe. Ani biyya kanatti haala ittiin soomuus hin beeku. Akkuma biyya keenya nyaanni qophaa'ee namaa dhufa deemuun beeka malee akka dhiirri ofii nyaata qopheeffatus naan galle. Qopheessuus hin beektu malee? Qopheessuun hin beeka yoo hin beeke yoo haala qopheeffatee ofii itti fayyadaman kun natti ulfaate. Namichi meezii jedha
nyaata gosa hundaarraa naa fidee qopheeffadhu jedhe. qopheeffadhoodhee gale. Aywa. Yoon akkas ilaale namni siin jiru fagoodha namni bakka sanatti. Ani sila halkan rafaan bulu nan sodaadha. Baraadha waan ta'eef. Baraadha waan ta'eef. Guyyaa ammoo danda'e hojiin hojjedhu saban halkan taa'aa buluu fi guyyaa hojiin hojjedhu baabura dawaree bishaanii jiniinaa balleessaa oola. Namicha hojii wal lolla. Gaafan guyyaa nan soomee galgala waan fatuuraa hin beeku. Kerkedee abree amma jedhamu kana guuree fide an akkatti hojjetanis hin beeku. Juuzii irraa dhugaatii qopheeffachuuf. Dhugaatii qopheeffachuufis hin beeku. Atoo Sanumaa immoo bishaan adiidhaan dhugan biyya kanatti bishaanii firiizii galee qabbanaa'ee injiru bakka sana cabbii ta'e malee injiru. bakka sana hoo injiru gaa baharitu jira. Abbayyima biyya keenyaa dhufu cinaan jira waan ta'eef inni kun qabbanaa'ee gubee dantaa irraa hin qabu. Isa kana keessatti tumadhu sama keedhee waan dhedheeraa wayii fidee akkasitti hojjetadhu naan Sama keechuun qurxummii. Qurxummii fakkaata malee qurxummii mini lootuu biyya keenyaa kan fakkaatudha. Xixiqqoodha. Xixiqqoodha. Summaa waan biraa jettee sodaate. Ishee waan biraa dhadheen sodaadhe akkanatti hojjedhu jedhee namicha bira hojjedhu kun weekaa jedhanii biyya keenyatti illee hin argamu. Lafee qabdii itti naqeetii waliin weekaa hojii waliin rukutee kanaan marqaatti toshadhu naan jedhee gale isaatiin keenya. Gaafan toshee jalqabumaan fudhadhee seemtu lafeen ishee qoonqootti na daggaratti. Qoonqootti na daggaratti namni na bira hin jiru. Namni na ilaalus hin jiru namni marqa ruchatti. Doktoriin hin jiru namni si geessus hin jiru. Namni na geessus hin jiru fagoodha sin. Bakka hojii namichaa mana isaarraa sa'a tokko. Isa kanaatuun akkasitti as qabee ittiin cannaqamuun lafti bari'ee namichi dhufee mana qorichaatti na jiru. Mee Kun mudannoo isa. Eenyudhaan baga isin ga'e jechuu barbaadu gabaabinaan. Ani hawaasa Oromoo biyya hambaa jiru. Biyya ormaa jiranii. Baga geessaniin jedha hunduma isaaniiti. Baga iidal fixriis niin ga'een jedha. Biyya keessa ammoo obbolaa Islaamaa hundumaafiyyuu bagatti isin ga'een jedhaan. Amina eenyudhaan baga isin ga'e jechuun barbaadde. Uummata musliimaa ta'e hundaanuu baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Maatii keessa dabalatee. Maatii koos dabalatee hundumaan waa'ee. Bultumee eenyuudhaan baga isin ga'e jechuun barbaadde carraadhuma. Uummata musliimaa hundaanuu baga ayyaana iidal fixrii geessanii jechuun barbaada maatii kootiinis. Hundumaan iyyuu baga ayyaana isin ga'e jechuun barbaada. Mee namoota ayyaana iidii baga ittiin isin ga'e jechuun barbaaddan. Bismillahirrahmanirrahim. Annamani rabbi baga iidiidhaan si ga'e ammallee iidii khairii diinagaa rabbi si fataayisu jedhu obboleessa koo Zaakir Ahmad. Obbolaa keenya waliin jirru kana obboleessa Islaamaa hunda biyyuma Islaamaa kan taate biyyuma Sudaanii kana hundayyuu rabbi biyya isaanii nagaa taasisee iidii nagaallee isaan ayyaaneffachiisu akkuma keenyan jedha. Baga ittiin geessan Rabbi bakka ittiin isin ga'een jedhaan hunduma namaati. Jaafar mee dhumarratti eenyudhaan ittiin isin ga'e jechuun barbaadde. Walumaa galagaa jalqaba irratti abbaa koo Silemaan Lamuutiin baga ayyaana iidal fixraa waggaa 1440 isii gaheen jedhaani itti aansuudhaan obbolottan koo maqaa dha'uu hin danda'u. Abbaan koo ijoollee baay'ee qaba waan ta'eef. Na komatu jettee. Na komatu. Isa kanaaf walumaa galatti baga ittiin siin ga'een jedha. Keessumatti hawaasa na beekan ganda qaama caandii jiran maraan baga isin ga'een jedha itti dabaluun hawaasa Oromoo bakkeewwan biyya baqaa keessa jiran. Biyya hambaa keessa jiranii biyya keessa jiran maraan akka kootti baga ayyaana geessan jechuun hin barbaada. kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya cufuu jala keenyarraa Eid Sa'iid kulli aam wa antum bikhair Eidii kabajaa Eidii ulfinaa Eidii badhaadhinaa kan bara kanaa kan baree garii rabbiin haa taasisu jenna walumaa gala ummata islaamaa hundaanuu baga Eidaa bara 1440 kan hijraatiin isin gahe jenna sagantaa keenya guyyaa irraa asuma irraa wanna Eida bara dhufuuti warra wal argu rabbiin haa taasisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.